Ashama hordoftoota koo nageenyi waaqayyo iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo dhufne kunoo gara keessan egaa waaqayyo na eebbifamu inni yeroo kana nu kenne akkasin godhate hundumaafuu isiniin jedha har'a yaada tokko qabadhee dhufee liivirra na seenee yeroo baay'ee yaa natti toluu didee ergaan dabarsu boru garuu liivirra nangala liivirra kan hin galu lachuu nangala karaa saamii beetasab jedhuu fi isa kanaani jechuudha adaraa keessan saamii beetasab isa jedhu saatiif jecha liivirran taa'a inseentu jechuudha sheeriin isinii godha yeroo sana adaraa keessan seenaatii warri har'a dhaggeeffatan boru sa'a 9 ija shirratti isinii seena jechuudha sagali jashirratti nan seena adaraa keessan asiin nan seenen isinitti himaa karaa sana dhaxxanii naa laaltu jechuudha asirraallee baatanii jechuudha inni kun baay'ee na fayyadu rakkoon qabu viidiyoo tokkoon achi bilbila qabdaniin tokkoonis haa ta'u lamaanis haa ta'u saaqxaniituma yoo laaluu baattan achuma keessu jechuudha saatiin akkanaa lakkaa'uyyuu adaraa keessanii bakka garaa ciniinadhee qormaata jiru keessa maal gochuun qaba seetanii hojjadhee ce'uun qaba waan ta'eef yeroo seexanis hin qoresin immoo cimuu qabdu qoramuun maaliif cimuuf mitire kanaaf akkan cimu karaa sanaan akka saatiin naaguun rakkoon qabu wanti yeroo baay'ee sin rakkisuuf hin jiru adaraa keessan saatiin akka naaguutuuf saamii beetasab kan jedhu sana shir naa godhaa ijoollee 5tti adaraan guddaadha miti adaraa waaqayyo shir godha ijoollee hunduma hiriyoota qabdanitti bilbiloota keessan immoo saaqatinaa dhiisaa liivirran galan isiniin jedha nagaa immoo isin hin irraanfanne hani sirrittan isin kabaja baay'ee keessan hin beektu caalatti ani yeroo baay'ee viidiyoo kan hin hojjadhu hammeenyaan yookiin waan nama kolfisiisee dabarsu qofaa miti ogummaa waan qabu yookiin barumsa waan qabudha isintu dhaggeeffachuu dhiifnani malee ogummaa fi waanan boru galtanitti jiraata waan baay'ee isin barsiisa garuu sagalee baay'ee maafan baasa waan hin taane isa jedhuun of qoxxoba jechuudha yeroo tokko garuu ana namni 5 namni tokko yoo irraa barumsa fudhate gaariidha jechuudha tokko isa kana dhaamsa dhaamuun barbaade lammaffaa waa tokkoon isinii himaa ijoolleen tokko baay'een kanarratti namni dubbate hin jiru yeroo galtanii bilbiloonni isin didan baay'een jiru fiddanii dhuftanii kan isin didu jechuudha isa jechuun bilbilli sun biyya sana qofatti waa hojjetameef yaani biyya sana qofa waa hojjetameef yeroo baay'ee isiniin hojjetu asitti 3,000 saaqxu isayyuu finfinnee deemtanii malee hin jiru jechuudha anillee akkas waanan ta'eef ni ergaa ishii kana isinii himuu barbaadeetanii gidduu kanatti bilbila bakka biyya hundaaf hojjetamu jira mitire tokko immoo biyyatti qofaaf kan hojjetamu amma Infinix kan jettu kun biyya sana qofaaf Galaxy minaamin rakkoon qabu jechuudha Samsung rakkoon qabu jechuudha biyya hundumattuu kanaaf waan akkasii adaraa keessan of eeggadhaa bilbila fiddanii asitti wajjin cannaqamtu ganaa 3,000 isa bitaa uftatti 3,000 banuudha an 3,000 baasera bilbila namni naa fidetti akka tasaa as geesse asitti inna sun bananii yeroo chaarjariin cufaa saaquu immoo lammata birri 500 asitti muluu saaquu hin danda'u nuun jedhe ganaa finfinnee geessine banne jechuudha waan ta'eef saaquun 3,000 ta'e hamma isa biraanuu ganaa tasaafartanii finfinnee deemtanii yaani markaatoo deemuu qabdu jechuudha fakkeenya warri hate iddootti saaqatu eenyu kee cabse ati cufsiiftus teletti isaan birriidha waan saaqaniif siistama waan beekaniif akkasitti cabsanii warra saaqan jechuudha waan biraa jechuu miti kanaaf yookaan immoo eerpoortii mannaa dhuftan bilbiloota keessan ilaalchisuu qabdu yoo baay'ee fiddan immoo kanas naa ilaali jechuun eerpoortiitti kafaltii waan qabuuf xiqqoo rakkisaadha yeruma bittan iyyaafadhaatii bitaan isiniin jedha isa kanallee isinii dabarsuun barbaade lammaffaa yuutuubii kan jettanii yuutuubii liivirran seena jechuudha isas gaafa tokko warri yuutuubii banachuu barbaadan jimaata qidaamee ofii koofan gala waan ta'eef sanbata guddaan qaqqabuuf iddoo warra du'aa deemna wiixata duraa jechuudha saatii
torbarraa qabee jechuudha. Maal gootu warri banachuu barbaadan torbarratti liivii galtu. Annan seena waan ta'eef yeroo sana ni saaqxanii seentu. Waan ani isiniin jedhe gochaa deemtu jechuudha. Ijoollee suuraan koo sirrii waayifaayiin na rakkisa waan ta'eef ijoollee suuraan koo qaxxee akkatti sitti mul'achuu baate sagalicha dhagaamurraan bilbila keessan qopheeffattanii teessu jechuudha. Bilbila lama qabaachuu qabdu. Yaa'u yeroo hundumaa yeroo baay'eedhaaf bilbilli lama sin barbaachisa. Isarratti banattan waan ani isin tuqaa isiniin jedhe tuquu qabdu. Yeroo sana daqiiqaa sanatti jechuudha. Saami taa'ee saami taa'e. Deem dhaqi tiiviidhaan dhaqilaa dhaqi beebbishuu dududulle. Deem deemii dhaqilaa achi taa'e tiiviidhaan. Beekaas sagalee galchaa dhiifama. Kanaaf gaafa wixa dura sa'aatii 7 irratti hatta meeseejillee na barreessaa oon sa'aatii dabarse yeroo liivii gale gala maalumaafuu isa kanaan jechuudha. Yeroo sana qaxxeen akkanatti isin taasa'an bilbila keessan googilii seentanii maal akka gootan maal akka guuttan innaa isinitti fide isiniif hima jechuudha. Paaswordii immoo ofii keessanii innaa sana dhoksaatti guuttattanii bira darbitu. Anu isinittani masaa darkasan. Maaliif nama hundumaaf hojjedhee viidiyoo erguu daa'iman harka jira waan ta'eef natti hin tolu. Nan waraabsisanii iyyuu kunoo 5 daqiiqaa 10 dubbadhu iyyuu nan waraabsisanii jechuudha ijoolleen. Kanaaf liivirra seentanii banattu banadha adaraa keessan isinii nan jedha. Gaafa wanti tokko isin harkaa badee hatta itti dhimmamtanii yoo hojjettan qaasana cufattu jechuudha biyya keessatti. Sa'aatii achumatti too guuttattanii fakkeenyaa yeroo oltan maal akka hojjettan akkamitti akka hojjettan oomanni kaameraan qabu ta'e malee kifilii keessan taa'aa seenaa keessa waan feetan hojjetadhaa liivirra galaati sa'aatii guuttadhaa gala. Sa'aatii guuttattanii yoo galtan biyyatti immoo ni hojjettu itti fuftanii amma isinii ilaalamte sun isinii lakkoofti jechuudha. Biyya keessatti jireenya amma tokko ulfaata akka ta'e hunduu keessan hin beektu waliin sossobnu hin fakkeessinu. Garuu yoo hojjanne ulfaataa sana keessa akka feenetti darbina jechuudha. Akkuma dheengadda isinitti kaase Itoophiyaa keessatti sanii sana dhabuu jechuun ni ulfaata. Garuu waan ta'een cuftu Afrikaa qabdu. Namni hojjechaan jira itti jabaadhee hojjedha taanaan anatti guddaa miti wanti sun. Ji'a 2-3 naa kennuu danda'a. Otoon hojjedhe, otoon alaalame, otoon bahee socho'ee daa'iman qabaaf malee jechuudha. Waaqayyoon haa eebbifamu gatii sana kan caalu immoo daa'iman harka jira waan ta'eef isattis wanti hin dhiphadhu hin jiru jechuudha. Kanaaf isin immoo amma dandeessan viidiyoo kana ilaaluu yaalaa sun kana soo ta'ee laayikii gochuun dagatinaa yeroo seentanii ilaaltanii laayikii yeroo isin gootanii nama tokkoof lama bira ga'uu danda'a jechuudha. Viidiyoon sun laayikii waan gootaniif hin daddarba jechuudha. Yeroo sana immoo namni saaqee ilaala sana keessa viiyuun naa baay'ata jechuudha. Yeroo sana naa lakkaa jechuudha. Isin immoo amma naa ilaaltan hatta isinitti hin tolin haa tolu ilaalaati amma dhumaatti naa ilaalaati laayikii naa godhaa biraa daraba. Yoo immoo qaqqabdanii ilaalleseetan bilbila keessan saaqatuma achi godha viidiyoo sana sagaleen dubbatee haa xumuru jechuudha. Haala kanaan na jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Waan baay'een hojjechaa oola guyyaa kana garuu viidiyoo ammas baay'ee kaachuu hin danda'u. As ijoolletti kaachan eenyu godha waan ta'eef jechuudha. Rakkoo tokko illee hin qabu inni sammuun ammoo wanna tokko hin dabarsee haarirraan dabarsee haarirraan immoo xiqqoo maatiidha waan ta'eef achiin deddeebi'aa daa'ima faana viidiyoo tokko illee gidduudhaan dha'adhee hojjechuu baay'ee natti toluu didee jechuun maatiidha waan ta'eef abbaan yaani Fayyisaadhaaf obboleettii Fayyisaa abbaa manaatu du'e jechuudha. Qeedha manumaa maazariisaa duraan du'anii achumaadha waan ta'eef sim jedhee intaa'u gadaa'imnis na rakkiftu jechuudha. Dirqama achi hoollaan gallaa hin hoollaan gallaa waan ta'eef isin immoo shumaan hojjedhee isin gadi dhiise kana adaraa keessan jaalala like share godhaan isiniin jedhaa yaada gaaffii qabdan naa barreessaa isiniin jechuu jaaladhaa baay'ee.